Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya Oromiyaa Vision Media irraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isin biraan geenyaatti matootii dursineetti jalqabna. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ergaa bagaayaa nama Mawluudaa geessanii dabarsan. Ministeerri muummee ergaa kanaan akka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaayyoo yaamamanii fi kabajanitti isinis kaayyoo ergama biyyoolessaa awwaachuu qabdan ergaa jettu dabarsaniiti jiru. Naannoo Oromiyaatti haleellaa hidhattoonni raawwataniin aangawaan mootummaa tokko ajjeefame. Haleellaa kanaan namoonni biraa miidhamanii hospitaala jiraachuu maddeen gabaasan. Poolisiin Federaala Itoophiyaa kumaandoon addaa farra shororkeessummaa garee shanee jee qayyaame waraana bilisummaa Oromoo irratti tarkaanfii fudhadhe jee. Poolisiin tarkaanfii Arsii Bahaatti fudhadhe jee kanaan miidhaa lubbuu fi qabeenyaa geessisuu simeetti jira. Miidiyaaleen Ijipti hidhaa haaromsaa ilaalchisuudhaan qondaaltonni Itoophiyaa waraana jechaa yookaan afaanii gaggeessaa jiru jechuudhaan gabaasan. Ibsi ministeera bishaanii fi annisa Itoophiyaa Dr. Habtaamuu Ittafaat bana kenne miidiyaalee Kaayiroo biratti ijoo dubbii ta'eeti jira. Turkiin ministeera muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu Interpol bakka harkatti akka qabu gaafatte. Iraan guutumatti kufaa jirti jee pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kanneen jaan matootii oduu har'aati gara bal'inaatti achi ce'a. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ergaa bagaayaa nama Mawluudaa geessanii dabarsan. Ministeerri muummee ergaa kanaan akka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaayyoo yaamamanii fi kabajanitti isinis kaayyoo ergama biyyoolessaatiif awwaachuu qabdan ergaa jettu dabarsaniiti jiru. Ayyaanota amantii ergama siyaasaa isaa keessa dabarfachuun fi ofii isaa nabiyyootatti sirna isaa amantii latti fakkeessuudhaan kan komatamu ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ayyaana Mawluudaa 1501ffaa sababeeffachuun ergaa baga geessanii dabarsaniiti jiru. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed ergaa isaaniitiin seenaan Nabiyyi Muhammad seenaawwan dhaloota gaarummaaf bocan keessaa isa tokko jee. Kaayyoo itti waamamaniif kabajuu gatii kafaluu warreen kaaniif qoodu wanta itti yaamamaniif kabajanii jiraachuu kunniin hundi beekumsa kitaabaalee kumaatama baaniidha jee. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaayyoo yaamamaniif haalaan hubachuun kabajaa jiraataniiti jiru kan waamaman wanta salphaa fi rakkisateef akka hin taane hubataniiti jiru jee. Kan yaamaman dhaloota bacuu fi seenaa jijjiiruuf ta'uu amananiiti jiru. Kanaas jecha hojii fi jireenya isaaniitiin kabajanii jiraachuu ibsaniiti jiru. Kaayyoo biyyoolessaa guddaa fi yaamamnee jirra jennee kan yaannu yoo ta'e jireenyi nabiyyuu kun beekumsa guddaa nuuf ta'a jaan. Kaayyoo yaamamneef haasawaa hojii fi jireenya keenyaan haa mul'isnu jee. Nabiyyuun kaayyoo itti yaamamaniif gatii kafaluu ibsuudhaan iddoo isaanirraa godaananii jiru, nyaataa fi dahoo dhoowwamanii jiru, maatii isaanirraa adda bahanii jiru, qormaatilee du'urraan nama geessisan keessa dabraniiti jiru. Waraanni irratti banameeti jira, haa ta'u malee hunda humna Allahaatiin injifatanii jiru jaan Abiy Ahmed. Kabajni rakkoo malee akka hin argamne kaasanii namni dhugaan kaayyoo isaatiif akka Nabiyyuu Muhammaditti gatii kafala kabajaa fi faayidaa kaayyoo isaa argamsiisu qofa osoo hin taane wareegama isa kafalchiisus kafaluuf qophii ta'uu eeran. Nabiyyuu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergaa Rabbiirraa isaan dhaqqabee ofii isaaniitiif qofa osoo hin taane wanta itti yaamaman warreen kaaniif qooduudhaaf carraaqaniiti jiru jechuudhaan ibsan. Jalqabarraa namoota qubaan lakkaa'amanii fi boodarra sahaboota itti dhiyoo jiraniif dhumarrattis addunyaaf ergicha dabarsaniiti jiru jee. Sanyiin isaan facaasan naqachaatii fi bilchaataa dhufuu kaasanii kaayyoo keenya nuti qofti beekuu fi amanuun gahaa miti jechuudhaan ibsan. Guyyaa dhaloota nabiyyuu wayita qabnu jireenya isaanirraa barachaa kan barannes ijaarsa biyyaatiif haa fayyadamnu jechuudhaan dhaamsa isaanii dabarsaniiti jiru. Ayyaana Mawluudaa kana sababeeffachuudhaan ministeera muummee itti aanaa Tamasgan Xuruunaa, kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanach Abeebee dabalatee pirezidaantoonni naannolee manni marii bakka bu'oota uummataa gumiin dhaabbilee amantii Itoophiyaa dhaamsa baga geessanii dabarsaniiti jiru. Naannoo Oromiyaatti haleellaa hidhattoonni raawwataniin aangawaan mootummaa tokko ajjeefame. Haleellaa kanaan namoonni biraa miidhamanii hospitaala jiraachuu maddeen gabaasan. Shawaa Kaabatti bulchaa aanaa Dagam kan ta'an obbo Tafarraa Dasee dilbata kaleessaa waaree booda hidhattootaan ajjeefameeti jira. Maddeen BBC akka himanitti obbo Tafarraan aanaa Dagam ganda aannoo Qorree jedhamutti ajjeefame. Haleellaa kana kan raawwate hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo yookaan WBO ta'uu maddeen himaniiti jiru. Dabalataan haleellaan hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo gaggeessan jaame kun
Bulchaa godinichaa obbo Asfaawasan Hayileetii fi namoonni biroo miidhamanis hospitaalatti yaala argachaa jiru. Namoonni miidhaman kunneen hospitaala ispeeshaalaayizidii yuunivarsiitii Salaaleetti yaalamaa jiraachuu maddeen BBC'tti himan. Qaamoleen bulchiinsa aanaa Dagamis ta'e godinni Shawaa Kaabaa waa'ee ajjeechaa bulchaa aanaa kanarratti hanga ammaa wanti jaan hin jiru. Ajjeecha akkanaa godina Shawaa Kaabaatti yeroo raawwatu kun kan jalqabaatii miti. Bara 2025 keessa bulchaan aanaa Sulultaa obbo Abbabaa Warquu ajjeefamuu mootummaan ibsee ture. Ajjeechaa bulchaa aanaa Sulultaa kanarratti raawwatameef mootummaan qaamolee hidhattootaa fi faallaa imala jijjiiramaa dhaabbatan jedhee himate. Naannoonni kun naannoo gareen hidhattoota mootummaan ABO Shanee jechuudhaan waamu bal'inaan keessa socho'an keessaa isa tokko. Aanaaleen akka Kuyyuu, Dagam, Hidhabuu Abootee, Warra Jaarsoo, Giraar Jaarsoo, Darraa fi Yaayyaa Gullallee ammoo erga sababa kanaan hawaasni yaaddoo keessa jiraachuu eegalan waggoonni lakkaa'amaniiti jiru. Aanaaleen kunniin keessatti ajjeechaan buqqaatii fi namoota ukkaamsanii maallaqa ittiin gaafachuu oduu guyyaa guyyaa tahaati jira. Magaalonni godinichaa sochii dinagdee ho'aan beekaman akka Garba Gurraachaa abbootiin qabeenyaa keessaa godaananii sochiin dinagdee qabbanaa'aati jira. Bara 2024 keessa jiraattonni godinichaa gaaga'ama lubbuu, mancaatii qabeenyaatii fi buqqaatii sababa rakkoo nageenyaatiin godinichatti dhaqqabee jiru dhuma dhabaati jira jechuudhaan akka aadaatti meeshaa ulfootiin bahanii araaraaf waaqayyoo kadhatan mul'ataniiti turan. Kadhannaa araaraaf waaqatti boo'uudhaa jaame kun kutaalee godinichaa rakkoo nageenyaatiin raafamaa jiran hedduu keessatti gamtaan gaggeeffamaa ture. Oduu gama biraatiin poolisiin federaala Itoophiyaa kumaandoon addaa farra shororkeessummaa garee Shanee jedhee yaamee waraana bilisummaa Oromoo irratti tarkaanfii fudhadhe jedhe. Poolisiin tarkaanfii Arsii Bahaatti fudhadhe jedhe kanaan miidhaa lubbuu fi qabeenyaa dhaqqabsiisuu himeeti jira. Kumaandoon addaa farra shororkeessummaa poolisii federaala Itoophiyaa godina Arsii Bahaa aanaa Asakoo keessatti gandoota garaagaraa socho'aa kan ture garee Shanee jechuudhaan yaame irratti hagayya 15 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti duula addaa qindaa'aa fi sirnaan karoorfame geggeessuu miidhaa lubbuu fi qabeenyaa geessisuu beeksiseeti jira. Godina Arsii Bahaa aanaa Asakoo keessatti naannoo Dirree Odaa Sadee, Dhakaa Gurraa, Mata Guddeessaa, Hadiyyoo, Shaallimannaa fi naannoo mana barumsa Qayyisaa akkasumas naannoo laga Bogdoo fi Buxxulee jaaman keessatti gareen hidhattootaa kun uummata irratti ajjeechaa buqqaatii fi qabeenya barbadeessuu raawwachaa ture jeeti jira poolisiin. Kumaandoon addaa farra shororkeessummaa poolisii federaala Itoophiyaa humnoota nageenya naannichaa waliin ta'uudhaan garee kana irratti hojii waraanaa yookaan opereeshinii sa'aa dheeraaf gaggeesseen garee hidhattootaa kanarra kasaaraa guddaa geessiseetiin jira jedhe. Opereeshinii gaggeeffameen miseensota garee kanaa 21 irratti tarkaanfiin seeraa fudhatameeras jedhe poolisiin. Akkasumas haleellaa kumaandoo addaa farra shororkeessummaa kana dandamachuu kan hin dandeenye hoogganaan sadarkaa ajajaa Jaalle Diinaa dabalatee miseensonni garichaa 22 qabamaniiti jiru, torbammoo miidhamaniiti jiru jedha ibsi poolisaa kun. Dabalataanis opereeshinii kanaan boombiin 4, qawween dhuunfaa 17, rasaasa garaagaraa 366, kaasnaa 34, meeshaa hidhannoo muddii 14, bilbila harkaa 17 qabamu poolisiin federaala Itoophiyaa beeksiseeti jira. Amma naannichatti tasgabbiin madaalaan uumamuu isaatiin hawaasni gara sochii isaa guyyaa guyyaa idileetti deebi'eeti jira kan jedhe poolisiin federaalaa ibsa isaa kanaan. Kumaandoon addaa farra shororkeessummaa garuu garee kana naannichaa guutumatti qulqulleessuudhaaf opereeshinii isaa caalatti jabeessee itti fufa jechuudhaan beeksise. Ibsa kana ilaalchisuudhaan waraana bilisummaa Oromoo irraa deebiin hanga ammaatti kennameen jiru. Miidiyaaleen Ijiptiidha haaromsa Itoophiyaa ilaalchisuudhaan qondaaltonni Itoophiyaa waraana jechaa yookaan afaanii gaggeessaa jiru jechuudhaan gabaasan. Ibsi ministeerri bishaanii fi annisaa Itoophiyaa Dr. Habtaamuu Ittafaa tibbana kennan miidiyaalee Kaayiroo biratti ijoo dubbii tahaati jira. Aangoonni Itoophiyaa lola dubbii hidhaa guddicha haaromsa Itoophiyaa irratti Ijipti irratti kaasan sadarkaa hammaatatti ol kaasaniiti jiran jedhe Ahraam Online. Itoophiyaan gaafii Ijipti laga Naayil irratti kaastu yaada koloniitiin kan oofamtu qooda laga Abbayyaa kan haqaa hin taane kan barbaadduu fi misooma annisaa fi dinagdee Itoophiyaa kan mormitu jechuun himatu jedhe gaazexxichi. Gabaasa miidiyaalee Masrii kanaaf sababa kan ta'e gaafii deebii ministeerri bishaanii fi annisaa Itoophiyaa Dr. Habtaamuu Ittafaa miidiyaa biyya keessaa waliin taasisanidha.
Itoophiyaan biyya alaa tamirraahu eeyyama osoo hin gaafatin laggeensi irratti hidhaa ijaaruu akka itti fuftu irra deebiin mirkaneessuu isaaniiti. Dhimma guutiinsaa fi hojiirra oolmaa hidhaa guddicha haaromsa Itoophiyaa irratti gaafii Masriin waggaa 10f kaasaa turte Finfinneen irra deebiin kuffisteeti jirti. Dr. Habtaamuu Ittafaa akka jaanitti biyyi isaanii Abbaayyaa fi sulula laggeen biraa misoomsuudhaa fi hidhaawwanii fi pirojektoota dabalataa laga Abbaayyaa irratti hojjechuun baay'ina uummata miliyoona 130 ta'uuf barbaachisaa ta'e yoo argame yeroo kamuttuu ijaaruu akka itti fuftu dubbataniitti jiru. Keessattuu gaazexaan marsareetii Egypt Ahram Online yaadota Dr. Habtaamuu kaasan keessaa ijoolee dubbii kanneen akka Egypt yaada bara koloniitiin bobbaati jiruu fi Masriin bara 1940 irraa kaasee misooma Itoophiyaa gufachiisuudhaaf carraaqti jechuun dubbatan dhiluudhaan xiinxala bal'aa dhiyeesseeti jira. Ibsi ministeerri bishaanii fi anniisa Itoophiyaa Dr. Habtaamuu Ittafaa kennan kun ibsa Egypt tibbana hidhaa laga Abbaayyaa irratti hojjetamu kamuu akka hin ayyamne beeksisteef deebii kenname jaan miidiyaaleen Kaayiroo. Dr. Habtaamuun Egyptis ta'e biyyi biraa kamuu Itoophiyaa qabeenya bishaanii isii qe'ee isii irratti misoomuu dhoowwuudhaaf aangoo seeraa akka hin qabne dubbataniiti jiru. Torban dabre keessa aangoonni Egypt gurguddoon kanneen akka muummee ministeera Mustafaa Madbuuli, ministeera dhimma alaa Badri Abdullatii fi ministeerri bishaanii fi jallisii Hani Ismaa'iil dabalatee kanneen biraa Itoophiyaan hidhaa guddichaan alatti hidhaalee dabalataa 3 laga Abbaayyaa irratti ijaaruudhaaf karoorfatte jechuun morman. Kaayiroon hidhaa dabalataa kamuu kan hin ayyamnee fi tarkaanfii akka fudhattu sodaachisuun ni yaadatama. Maddeen oduu alarraa kannetti achi ceena. Tarkiin Interpol ministeera muummee Israa'el Benjamin Netanyahu bakka argametti akka to'atu gaafatte. Tarkiin ministeera muummee Israa'el Benjamin Netanyahu aktiivistoota gargaarsa namoomaa gaazexii dhiyeessuudhaaf turan irratti haleellaa raawwatameen walqabatee beeksisa baasee bakka argametti qabamee akka to'atamu Interpol gaafatuuf akka jirtu himte. Ministeerri haqaa Turkii Akiin Gurleek akka jaanitti himannaan duguggaa sanyii yakkaawwan namoomaa fi hiraarsuu dabalatu Netanyahu fi shakkamaa biraa irratti ajajni hidhaa baheeti jira. Dhimmi kun namoota 35 bidiroowwan galaana addunyaa irraa qaama bishaan idil addunyaatti osoo gargaarsa gara Gaazaa geessaa jiranii Israa'eliin qabamuu isaanii hordofee kan mudate ta'uu Reuters gabaaseeti jira. Turkiin opereeshinii waraana Israa'el Gaazaa keessatti gaggeessitu warra cimsanii balaaleffatan keessaa tokko yoo taatu tarkaanfiin idil addunyaa Israa'el irratti akka fudhatamuuf gaafachaa turte. Israa'el gamasiitiin seera idil addunyaatii fi mirgoota namummaa akka hin cabsine irra deddeebiidhaan waakkatti. Iiraan guutumatti kufaa jirti jee pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iiraan guutumatti kufaati jirti jechuudhaan miidiyaa hawaasaa Truth Social irratti barreessan. Tiraamp kana duras Ameerikaan Iiraan irratti dhiibbaa dinagdee cimaa akka geessitu dubbatan. Ministeerri maallaqaa Ameerikaa Scott Bessent ammoo Iiraan irratti dhiibbaa olaanaa caalu geessisuu Financial Times gabaase. Akka isaan jedhanitti dandeettii waraana Iiraanii fi sagantaan nukleerii haleellaa fi dhiibbaa cimaa keessa galaniiti jiru. Dhiibbaan dinagdee kun gatii maallaqaatii fi warqee Iiraan irratti dhiibbaa uumaatis jira. Gatiin doolaara tokko gabaa gurraacha reyaala Iiraan keessatti gara miliyoona 2 olitti ol ka'uun riikardii haaraa galmeesseeti jira. Ameerikaan biyyoonni yookaan dhaabbileen Iiraan waliin daldalaaf deeggarsa kennan tarkaanfii adabbii akka isaan mudatu akeekkachiifteeti jirti. Iiraanis biyyoota dhiibbaa Ameerikaa keessatti hirmaatan diinota jechuudhaan deebii akka kennitu dubbatti. Hanga gabaasni kun qindaa'utti ajajaan waraana Paakistaan Fiild Maarshaal Asiim Muniirii fi ministeerri dhimma keessaa Mohsin Naqvi marii gaggeessuudhaaf Teheraan jiru. Akka ibsaa waraana Paakistaanitti kaayyoon daawwannaa isaanii furmaata nagaa argamsiisuudha jechuudhaan BBCtu gabaase. Kabajamtoota hordoftoota keenya oduun Oromiyaa Vision Media irraa yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaatti. Oromiyaa Vision Media subscribe, like, share godhuu hin dagatinaa isiniin jechaa asirratti raawwanna.